Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akka sagantaa keenya kan har'aa irratti shamarri takka jaallee ishee hamma inni yaadee ol akkamitti gammachiisuu dandeessi kan jedhu kan ilaallu ta'a. Subscribe gochuun maatiinaaf tahaa jecha akkasuma like gochuu hin dagatina. Yeroo hedduu sagantaa kiyya irratti waa'ee shamarran akkamitti gammachiisuu dandeessu, akkamitti fixachiisuu dandeessuu fi wantoota shamarran wajjin wal qabatan irra deddeebiin yeroo baay'ee isin barsiisa. Sababbiin isaas shamarran akka dhiiraatti dafanii hin fixatanii isaan ficcisiisuu fi isaan gammachiisuun baay'ee rakkisaa fi barnoota kan barbaachisu waan ta'eef barnoota kana irra deddeebiin dhiirotaaf kennaa ture. Garuu har'ammoo shamarraniif sagantaa ni fayyada jedheen yaade qabadheen dhiyaadheen jira. Egaa akka yeroo baay'ee dhiironni wal qunnamtii saalaa irratti ni gammadu yookiin ni fixatu. Dhiirri tokko qaamni saalaa isaa dhaabbatu yoo danda'e akkasuma spermii jigsuu yoo danda'e dhiirri kun fixatee jira yookaan gammadee jira jechuu ni dandeenya. Garuu dhiirri tokko sirritti akkasi jaallatuu fi suusii isatti ta'uu yoo barbaadde akkasuma umrii isaa guutuu akkasi hin daganne jaalalli kee isa keessaa akka hin baane yoo feete wantoota ani asii gaditti isiniif ibsu tokko tokkoon dalagatti hiikuun barbaachisaadha. Irraa baradhaa na wajji tura. Inni dura yeroo wal qunnamtii saalaa gootan akka inni ifaa ibsee wal qunnamtii saalaa si wajji godhuuf hayyamuu fi qabda. Kana jechuun biyya keenyatti yeroo hedduu yeroo wal qunnamtii saalaa eegaltan ifaa dhaamsitu kuni dogongora. Maaliifi dhiironni yeroo wal qunnamtii saalaa godhan qaama jaallee isaa yookaan jaartii isaa laalaa bakka fedhe laalaa tuttuqaa wal qunnamtii saalaa godhuu fedha. Garuu shamarran biyya keenya waan kana hin hayyamanii. Rakkoo kana hiikuuf akka inni si jaalatuuf suusii itti ta'uu yoo barbaadde garuu qaama kee akka ilaaluuf isaa hayyamuu qabda. Biyya keenyatti maaltu baratame bittiibsii jala seenanii yookaan ansoolaa uffata halkanii jala seenanii ifaallee dhaamsanii akkasitti wal qunnamtii saalaa godhama. Kuni garuu mi'aa wal qunnamtii saalaa kan busheessuu fi kan fokkisuudha. Maaliifi waan ani asii gaditti an isiniif himu kana dalagatti hiikaa. Abadan jaarsi kee shamara biraa hin laalu, gara biraas hin deemu. Kanaaf yeroo wal qunnamtii saalaa gootan qaama kee akka inni sirritti laaluu fi bakka fedhe akka inni tuquu danda'u hayyamuu fi danda'uu qabda. Abbaa manaa kee eegatee yookaan jaallee kee hanga ta'etti qaama kee akka inni ilaalu isaaf hayyamuu yoo dandeesse ati isa biratti number 1 yoomuu hin dagatamtu. Fedhiin inni siif qabus fedhii guddaadha. Kanaaf waan kana itti fayyadama. Inni lammaffaa biyya keenyatti baratamaa miti. Garuu biyya adda addaatti baay'ee baratamaa fi jaallatamaadha. Yeroo dhiiraa fi shamarreen tokko yeroo wal qunnamtii saalaa godhanitti shamarreen sun akka isheen harma tuttuqxu fedha. Harma ishee tuttuqxuu fi qaama saalaa isheellee akka tuttuqxu ni fedha. Kuni baay'ee isa gammachiisa. Sababbiin isaas
yeroo ati kana gootutti fedhiin ati wal qunnamtii saalaatiif qabdu baay'ee ol ka'aa akka ta'e hubata. Akkasuma fedhiin isaallee yeroo sanitti baay'ee dabala. Kanaaf yeroo atiif xuxxuututti fedhiin isaa ol ka'aa. Akkasuma akka ati isa gargaaraa jirtu hubata. Maaliif shamarran fixatuuf baay'ee rakkisu akkuma isin beetanitti. Kanaaf yeroo ati inni wal qunnamtii qaama saalaa isaatiin godhu ati immoo yeroo san harma kee tuttuquun akkasuma qinxirii kee rirriguun kan isa gargaartu yoo ta'e fedhiin ati wal qunnamtii qabdu haay akka ta'e ni hubata. Kanaaf fedhiin inni siif qabu abadan hin qabbanaa'u. Wal qunnamtii saalaa irrattis isa maraachuu dandeessa. Kanaaf mala kana isinis itti fayyadamuu ni dandeessu. Faayidaa malee miidhaa hin qabu. Gammachuu ajaa'ibaa irra isin geessa. Innis abadan akka isin daganne kan godhuudha. Inni sadaffaan sagalee baasuudha. Irra deddeebiin faayidaa sagalee baasuu yeroo hedduu isiniif himeen jira. Kana amma baay'ee keessa hin deemu. Garuu sagalee baasuun dhiirri tokko fedhiin inni siif qabu akka ol ka'uu fi akkasuma ofitti amantummaan isaa akka jajjabaatu akkasuma fedhii kee atis ibsachuu qabda. Yeroo wal qunnamtichi sitti tolutti yookaan baay'ee si gammachiisaa inni yoo jiraate sagalee baasuun isa jajjabeessu akkasuma fedhii kee ibsachuu yoo kan dandeessu ta'e inni baay'ee si jaalata. Dhiirri akkuma kana dura isiniif hime sagalee yookaan shamarree fedhii ishee ibsattu baay'ee jaalata. Yeroo wal qunnamtii saalaa gootanitti immoo sagalee baasuun fedhii keessan ibsachuu ni dandeessu akkasuma gammachuu keessan ibsachuu ni dandeessu. Dhiirri kamuu jechuu ni dandeenya. Akkuma kana dura isiniif hime parsantii 100 jechuu ni dandeenya. Sagalee shamarree sagalee hin baafne hin jaalatu, itti hin toltu. Fedhiin inni isheef qabullee wal qunnamtii saalaa irratti baay'ee dadhabaa fi dirqama yoo itti ta'e qofa kan ishee wajjin rafu ta'a. Kanaaf waan kana jijjiiruu fi environmentii wal qunnamtichaa jijjiiruun baay'ee barbaachisaa fi wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuu ni dandeessu. Kanaaf waan kana yoo kan gootu ta'e dhiirri tokko jiruu isaa keessatti abadan si hin dagatu jechuudha. Inni afraffaan akka inni fedhutti isaaf kennuudha. Yoo kana jennu shamarreen takka eega dhiirri tokko wal qunnamtii saalaatiif qophii tahee akkasuma qaamni saalaa isaa eega dhaabbatee booda hin diddiini yookaan baay'ee rakkiftii, baay'ee isa xaarsitii. Kana jechuun maali? Eega inni fedhiin isaa haa ta'e wal qunnamtii saalaatiif ishee hawwee wal qunnamtii sana eegaluuf eega inni jarjaree booda shamarreen takka ittiin kennitu hin dhoowwattiin jechuudha. Eega isa dadhabsiistee inni jala deemee asiin jala kufee asiin irraan utaalee dadhabee isee hifatee akkasuma qaamni saalaa isaallee hifatee eega kufee booda isaaf kenniti. Kuni dogongora guddaadha. Dhiirri tokko eega wal qunnamtiif qophii ta'ee reedii ta'ee yeroo inni dhufutti mijeessitee isaaf kennuu danda'uu qabda. Yoo sana jannata addunyaa isaaf taata jechuudha. Kana jechuun akkuma reefu isiniin jedhe yeroo inni qophii tahee sitti dhufutti akka inni sitti dhufe saniin isa simachuudha. Yeroo inni fedhetti sa'aa inni fedhetti sa'aa inni qophii tahetti wal qunnamtii sanaaf qophii ta'uudha. Atis akka inni fedhetti isaaf kennuu danda'uu qabda. Baay'ee isa hin xaarsinii, isa hin dadhabsiisinii. Hanga inni uffata yookaan paantii kee sirratti kukkutuu hin eegin jechuudha afaan biraatiin.
hanga inni paantii fi qabduu harmaa kee sirratti cicciree rifeensa kee sirratti butuchee akkasuma innis dafqa qofa tahee hanga inni dadhabuutti isan xaarsinii yoo kana kan gootu tahe si hifataa yeroo booda baay'ee isa jibbisiisaa deemta. Kuni shamarran hedduu biratti baratamaadha. Garuu kuni barumsa dhabuu fi beekumsa dhabuu irraa kan dhufuudha. Anas akka namni tokko naa himetti jaallee isaa wajji yookaan haadha manaa guyyaa aruusaa yookaan guyyaa cidha isaanii wal fuudhanii gara manaatti seenanii yeroo inni gara manaa seenutti wal qunnamtiidhaaf innis qophii tahee yeroo isheen yaamutti hin diddiini itti siqee dhungatuuf yaala yeroo sanis hin kabalti akkasuma ammas utaalee harmee ishee tuquuf deema yeroo san utaaltee isheenis bahuudhaaf utaalti. Kuni maali baay'ee isa xaarsuu fi isa hifachiisuu danda'a. Akka inni naan jedhetti namni tokko kanaa himetti baay'ee na hifachiistee hamma dhiisee bahuu gahutti na goote akkasuma baay'ee coccorteeni akkasuma kaballaan dhoytee utaaltee birciqootti darbiti yeroo inni tuquufitti deemu isiin birciqootti darbiti yeroo inni dhungatu isheen ni corti. Akkasitti hamilee inni wal qunnamtii saalaatiif qabu keessatti ajjeesuu dandeessa. Kana godhuun badii guddaadha. Maaliif yeroo kana gootutti dhiirri tokko ni rifata, baay'ee rifata. Akkasuma mooraalin isaa baay'ee kufa. Akkuma inni qophii tahee jaalalaan si bira dhufetti atis qophii taatee itti dhaquun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana kan gootu tahee ati jiruu isaa keessatti filatamtuu fi jaalalaan si maraatuu danda'a. Dhiirri tokko garuu wantoota reefu isiniif hime kana abadan akka hin goone irraa of eegaa jechuu barbaada. Inni shanaffaan wal dhungatuudha. Yeroo wal dhungatanitti sirritti fedhiidhaan wal dhungatuudha. Fedhii kee guutumaan guututti gara isaa gootee dhunguu mi'ooytuu fi isa gammachiisuu dandeessu isa dhungatuudha. Maaliif yeroo ati isa dhungataa waan biraa yaaddutti dhiirri gamna ta'e tokko sitti beekuuf baay'ee hin rakkatu. Kana malees fedhiin inni siif qabu baay'ee du'aa deema. Garuu fedhiidhaan kan isa dhungattu yoo ta'e jaalalaan dhunguu mi'ootuu taate kan isa dhungattu yoo ta'e jaallee kee abadan si hin dagatu. Ati isa biratti filatamtuu fi jaalatamtuudha. Jaalalaan isa maraachuu dandeessa jechuudha. Inni jahaffaan guutumaan guututti qaama kee guutuu isaaf hayyamuudha. Bakka fedhe akka inni tuqu, bakka fedhe akka inni dhungatu, harma kee akkasuma bakka fedhe garaa kee, hidhii kee, qaama kee guutuu akka fedhetti akka tuttuqu isaaf hayyamuudha. Reefu akka fedhetti akka ilaalu isiniin jedhee ture. Tokkoffaa irratti ifaa ibsaa hin dagatinaa isiniin jedhee ture. Amma immoo ifaan sun eega ifee booda maal godhuu danda'a? Akka fedhetti qaama kee akka inni tuttuqu isaaf hayyamuu qabda. Bakka fedhe ilaalaa, bakka isatti tole akka tuttuquu fi akka dhungatu isaaf hayyamuu qabda. Kana kan gootu yoo ta'e ati filatamtuu fi nambar waani jiruu isaa keessatti abadan si dagatuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kanas itti fayyadamuu ni dandeessu. Inni biraa immoo haasawa wal qunnamtii saalaati. Haasawa isa kakaasuu danda'an haasa'uudha. Yeroo ati akka inni sitti tolu qaamni saalaa isaa akka jaalattu akkasuma akka yeroo wal qunnamtii si wajji godhuun akka inni si gammachiisu yeroo hundaa wal qunnamtii si wajji godhuuf akka ati hawwitu itti himuudha. Yoo kan kana gootu ta'e fedhiin inni siif qabu baay'ee dabalaa deema. Hawwiin inni siif qabu dabalaa deema. Kanaaf waan akkana haasa'uun jaallee yookaan abbaa manaa kee wajjin haasawa kana haasa'uun isa kakaasuu fi
abadan gurra isaa keessaa, ija isaa keessaa, onnee isaa keessaa akka inni hin baasne jiruu isaa guutuu si yaada, si jaalataa akka inni jiraatu godhuu ni dandeessaa. Irraa fayyadamaa jecha. Egaa sagantaa keenya kanarraa asirratti xumurree jira. Sagantaa keenya kan itti aanutti hanga wal agarrutti barnoota gaarii akka irraa fudhattan abdii qaba. Yeroo itti aanutti hanga wal arginutti subscribe gochuun maatii naaf ta'a, akkasuma like gochuun hamilee naaf ta'a jecha. Gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e comment irra naaf kaa'uu dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa kan isiniif kennu ta'a. Fayyaa argadhaa, fayyaan nabinaa.